Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandoota adda addaatti dhibeen busaa kan duraanirra hammaatee miidhaa qaqqabsiisaa jira jechuun namoonni daa'imman jalaa miidhamuu ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Keessumaayyuu ji'a muddee kana keessa tatamsa'inni dhibee busaa daran hammaateera jechuunis eerani. Obbo Indiris Aammee aanaa Qondaalaatti ganda gaara kormaa keessa akka jiraatan himanii mucaan isaanii umurii waggaa 17 dhibee busaan qabamee osoo tajaajila wal'aansa fayyaa hin arganne jalaa miidhamuu dubbatu. Kan qollee nama tokkoyyuuti kan ollaamma kan lama sadii irraa beetu jiranti. Tokko qoricha walirraa argannu hin qabnu mana yaalaa itti dhiyaannu hin qabnu ashuun dhaquu hin danda'amu deebii dhaquun hin danda'amu eessarraa argachuu dandeenya. Biifaa hin qabnu qoricha hin qabnu raabsaa waan garaagaraa hin qabnu gatamnee ma jirra malee. Haati kan keenyarraa kaasee kunoo galmeen ijoollee dhayyuudha daa'immarraa ijoollee xixiqqaadha yookaan jechuudha wallaaltuu fa'i. Rakkoo guddaan hawaasni gandoota baadiyyaa dhibee kanaaf akka saaxilaman taasisee rakkoo nageenyaa ta'uu dubbatu namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan. Namni jiraata aanaa Qondaalaa ta'an sodaa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatanii walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo rakkinicha daran hammeesseera jedhu. Jiru malee asirra aanaa waan immoo dhuunfaa namni tokko jedhamu malee bakka kana hin jiru jirutti kaatee lafa sa'aatii kan irratti argamanii jira waan namni lafa sa'aatii jaa kana immoo nama rukusataa fuudhanii jecha maal jedhu qophaa waraan konkolaataa hin jiru toolee hamaa jiru walitti bu'iinsi yeroo ammaa kana wal barbaadaa jiru tura lamaanuu lafatti wal arganitti dorrotaa jiru kanaanii hawaasi kun deemuu hin danda'u keessumaa hawaasi baadiyyaa. Obbo Tasfaa Goobanaas daa'imni obboleessa isaanii torban darbe keessa dhibee busaan qabame lubbuun darbuu himanii ammatti haala tatamsa'ina dhibee busaa waliin wal qabatee naannawa isaaniitti jira waan jedhan ennaa himan. Maal baay'ee dura keessatti addanatti dawaan biifamaan jiru mucaa obboleessa kootii tokko ajjeefteetti kaanis maal rijijjiin tooftee duumarra jirti bakka. Mucaa waggaa meeqaati? Waggaa 10 mana yaalaa tokko hin jiru bakka busaan karaa irra deemanii irra kan jiru kan ta'in miti kanaaf ta'in maafti bakka. Haala nageenyaatiif karaan hin dabarsu. Yeroo irratti yeroo haasaan hin dhageenyaa biifamaa jiru ta'uu nuti ammoo keenya diriirsaa akkasuma hin dhaqu. Biiroon Fayyaa Oromiyaa yeroo garaagaraatti tatamsa'ina weerara dhibee busaa to'achuu fi bakkeewwan itti hammaatetti tajaajila wal'aansaa tooftaalee adda addaatiin hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himaa turuunsaa ni yaadatama. Garuu keessumaayyuu hawaasni aanotaa fi gandoota walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru keessa jiraatan tajaajila wal'aansa fayyaa dhabuudhaan lubbuun lammiilee darbaa akka jiru himu. Adde Rufaayil Tasfaa itti gaafatamtuu waajjira fayyaa aanaa Qondaalaati. Haalli jiru baay'ee ulfaataa ture. Gandoota keessatti biifaa kaalaa qopheessinee ergasii immoo jijjiirama guddaa jira jechuudha. Gandoota biifaan kaalaa keessatti ganda biifaa keemikaalaan gaggeeffamne keessatti immoo mana deemanii fedhaanojitoota leenjifamnee fedhaanojitootni deemanii iddootti namoota dhibee busaan qabaman yaalaa jiran qorannoo dhiigaa taasisanii yaalii keessaa jiran jechuudha. Amma yeroo ammaa kana akka aanaa keenyaatti iddoon gaame tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Beeksisi fayyaa iddoo hundayyuu gaheeti dhibee kana yaalaa jiru. Dhibee busaatiin namni du'ee akka buufata fayyaatti gabaasni nu gahee hin jiru. Namni du'uu danda'a garuu dhibee sanaan du'ee fi dhibee kan biraa du'ee isaa gabaasni nu gahee hin jiru jechuudha. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan kunneen aanaa Qondaalaatti sadarkaa gandaatti keemikaalli farra bookee busaas ta'e agoobarrii fi qorichi dhibee busaa qaqqabee hin beeku jechuun komatanii. Keessumaa naannoo kana waggaa 5 ta'eera jechuudha. Biifaan qaqqabee agoobarri immoo hin jiru. Biifaa waggaa 5 ta'e naannoo kana dhufee hawaasni kun akkasitti rakkoo hamaa keessa jiraachudha. Qabeenya qabullee oomisha isaa oomishatee maallaqa sharafatee mana yaalaatti maallaqa guddaa baatee humnaa ol ta'ee jiraachudha. Dhibee busaa jirachiisaa jira wal'aansifachuu dadhabee akkasitti birrii hamma 20,000 nama baasee jira. Osoo isaa dhibbaan barsiisan jechuudha. Immoo mandii dhagee jechuudha. Dhibee busaatiin jechuudha. Adde Rufaayil Tasfaa itti gaafatamtuun waajjira fayyaa aanaa Qondaalaa gandoota aanichaa hunda keessatti tajaajilli wal'aansa dhibee busaa qaqqabsiisamaa jira jechuun dubbatu. Jiraattonni immoo faallaa kana tajaajilli wal'aansa fayyaa kennamaa jiru sadarkaa magaalaa aanaatti malee gandoota baadiyyaa hin qaqqabne jechuudhaan himatu. Akka odeeffannoon dhaabbata fayyaa addunyaa ibsutti Itoophiyaatti bara darbe ji'a Majjiirraa eegalee namoonni miiliyoona 8 ol dhukkuba busaan qabamaniiru. Kun lakkoofsa olaanaa biyyattiin turtii waggaa tokko
keessatti galmeessite jechuunis ibsameera. Giddugaleessaan namoonni 300,000 ta'an torbaanitti gara dhaabbilee fayyaa deemuudhaan yeroo sakatta'aman dhibee kanaaf saaxilamoo ta'uu isaanis gabaasicha keessatti eerameera. Keessumaayyuu naannoo lafa gammoojjiitti dhibeen kun kan hammaate ta'uunis ibsamee jira. Namoota dhibee kanaan qabaman keessaa 69 namoota lafa gammoojjii keessa jiraatan akka ta'es gabaasni kun ni mul'isa. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.